Himannaan kun bu'uura barnoota mana kiristaanaa hin qabu akkasumas immoo tirendii yookaan akka maatii jettee barsiifata mana kiristaanaatiinis kan walitti bu'uudha. Caasaan kun ammoo erga gurmaa'ee booda egaa dur manni kiristaanaa gama mootummaatiinis deeggarsoota adda addaa waan argattuuf gama maallaqaatiin gama baajetaatiin baay'uma gaaffii hin qabdu ture. Bara mootummaan darguu mareet laaraashuu yookaan immoo lafti qotee bulaadhaaf haa kennamu jedhu manni kiristaanaas qabeenyaa gaafa dhabdu caasaa sabakaa gubaa'ee akka haaraatti ijaaruun jalqabame. Amma isa dura caasaa sabakaa gubaa'ee ka jedhamu mana kiristaanaa kana keessa hin jiru. Sabakaa gubaa'ee jechuun yaa'ii lallabaa dabriitti ni dhaabbata. Amanaan ni gurmaa'a. Gurmaa'eetu maallaqa kennaa kontribiit godha. Maallaqa inni kontribiit godhu sanaan manni kiristaanaa hoogganamti jechuudha. Caasaan waradaa beeta kanatti jedhamu ni jira. Kutaa magaalaatiin caasaa gara hundeessutti dhufte. Kana jechuun maal jechuudha? Caasaan mana kiristaanaa akkaataa barbaachisummaa isaatti wangeela babal'isuudhaaf akkaataa mijachuu danda'utti ballachuu danda'a, dhiphachuus danda'a. Kanaaf kuni barsiifata mana kiristaanaatiinis kan walitti bu'uu miti, yaadaaf afuura ergamummaatiinis kan walitti bu'uu miti, deeggarsa barnoota mana kiristaanaas kan qabu miti mannaan kuni jedha. Walgahii sanarratti murtii murtaa'es ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Walgahichi walgahii siyaasaaf fakkaata malee walgahii abbootii qulqullootaan fakkaatu. Fedhiin garee siyaasaa yookaan immoo garee fedha siyaasaa qabu maqaa mana kiristaanaatiin maqaa waldaa afuurawaatiinis ta'uu danda'a. Fedhiin garee kanaa akka kabajamuuf walgahii taasifame.